Taasin jechaa jiran. Yaa akkasi. 300 biyya tanaa 900 ta'e Itoophiyaa jechuudha. Dachaa sadii barsiidee barduruun dheheen kaalkuleet. Garuu asitti uumaan bitu. Wallaahi uumaan bitu. Taaksii sin obsiste garuu taaksii ganda fagoo yoo ta'in. Bisa galmu. Qarshiin 300 tun. Egaa 900 Itoophiyaa humaan gootu jechuudha. Uumaan gootee Itoophiyaatti immoo waan gootiimi. Asittillee egaa baajaaji gadoo si keessee oloo isin fitti. 900 ta'e baajaaji. Jechuun gaba amma gisee hortee gadoo deemte taraa takka 300 faanuma kafaltaa mi'a furfa. Jiruu Itoophiyaa tanaa baajaaji qarshii 3 qarshan ture gaafa naan biyya bee. Amma meeqa baajaaji gisee horte. Kontiraatee moo ati normaanii hortee gaacha barnuma laayifii tanteetti numa jiraatta ka. Qarshuma shani mee? Shammaa laasotasi shanta yoom. Qarshii meeqa? Ati warra jeet qarshii bakka 10 deemtu jira 20 deemtu jira. Jijjiiramne akkasii qarshan tamaa. Yaa. Itoophiyaan tuni du'aa yakkooti jaatin jiraattu jirti bara. Itoophiyaa micoon tun ni maraatti. Itoophiyaa tam? Itoophiyummaan tun silaa irra kuttee jirti. Biyyummaan teenyitumu? Maasha Allah. Bas di kontraata haasawaa. Haroo yaa haroo maaluma aggasii darbu jira yaa haroo keenya maal taate? Haroo keenya kana jaalala qabee farratti wachaa jira. Maal ta'e naa galuutti deebar. Dhiifa mallakki biyya dhaawanii bar. Gatii mucaan nuyi gatii noo haatee jirti gatiin sanii oli ammoo inni dhaqeetumaa fudhatu hayaa. Akka inni himee miti? Akka inni himee lakkee kitaabni. Meeqa faal? Achi oli lakkee. Ati humaan qabu waanuma fudhatu inni dhaqee rakkoon qabu. Qarshii 7,800 faadha? Achi oli. Qarshii 15,000. Ati ni qaalawee jaan gatii idee jira jaan akka duraan. Ayaa usmee meeqa jaan? Meeqa jaan? Yoo oolummaan teetis idoo baattee homaa raguun qabu. Geema sii qabna firraa meeqa? Lakki boo hayi. Amma kitaabni 2 qarshii 30 ta'e qofa naan hin jahin. Ati numa ta'an se'an beeku. Wayyaa mucaan milkaa'ee jira wallaahi rabbii. Mucaan milkaa'e mucaan ganamaan du'aa godhate. Maasha Allah akkootii yaa eebbisee. Masha Allah lakki. Waan biraatti nu Yakkoon hita biyya eebbistee nama eebbistuun tami. Waalaikum salaam. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkamit jirta nagaya fayyaadha. Aboo long time sin agarre haa dabanne. Si dabame barsiitum jirre tiktok irra jirtu. Ani bade kuno wallahi akkanumatti maakuma faa gijeen argee fi caaltuu faa zamaanoo faa wallumata da biraan seena malee akkasitti hedduu seenutti jiru. Yaa turte lakkii turte sumaan dhabee like soomana keessaa naannoo takka si argee. Gasboota sumaana garree. Dammeex obboleessa kiyya wal baraan ni beektanii miti fawwaas obboleessa kiyya maakiinis. Akkam nagaa? Ilmaan beekaa wallaahi. Nashiidaa hedduu dila takka isaatu barreesse mucaa kana wallaahi hedduu taalantii nama wanna qabu. Masha Allah. Nashiidaalee isin dhageessan irra guddaa takka nuti hundi dhageenya isaa barreesse. Wanni isaa katabe siin bobbaatee galti. Akkasi kun. Oo si barreesse? Yaa na barreesse. Masha Allah. Waaw. Idee san gaafatte muwaazira rakkoo qabdaa? Muwaazira rakkoo maaliin qaba? Barreeffamni kun akka nama bilchaataa wayii tokko barreessee bakka jechoota kana jeetiin laala. Galatoon wallah. Maaliifi jecha keessatti amma uumaan baharii fi barraa dur amma manguddootu jechoota akkanaa mashriqii fi maghrib jechoota akkana kana nama gurguddaa fayyadamu. Nama jecha beeku. Zamaanoo ati gaafa Minilikni jirtaasa? Nin jiree. Gaafa Hayilasillaasee hoo? Shaamaayajiin ture ni jira. Gaafa Mangustuu hoo? Mangee saahiba Khaleessa Arguadde. Aayizamni. Masha Allah zamaanaan kun duraan salaachisa ture jaan. Salaachisa ture jaanii osoo salaachisa jiruuti. Hantuun masgida keessa seenii salaata dhiisee masgida. Laaka godhatu biyya. Hantuuta jala biyyeeti. Biyyoota nama
Haroo dhageessee waan hin jedhe. Muwaazina akkanaa kana muwaazina hantuutaaf fi salaata cabsuun fi jaayee dhiisan irraa buusan bara. Dhageessee waan hin jettu haroo. Rosti si godhan jirti irra akka hin dhiisi irra. Iyyaa. Biyyoo sirraa nagoo maakii nagaa qabdaan. Duraan jechuun yoo qawwee sirra kaa'anii jechuun Allahu akbar waan jettuu seebar. Ati hantuutaaf jettee bar masjida guutuu salaata cabsitee fi. Warra na duubaatiin na tokkoon gorsiise. Irraanfataan beekan furamtu. Zamaanoo roostu godheen jira irraa bakka zamaanuu sirraa kafaladhee. Ara anarraa anti hedduu hinaaffaa guddoo takka maal akkana irratti hinaaftu hin beekan maakii. Jaara taate. Ay ganaa osoo na hin haxaxamin ni una haxaxamne tujjarummaadha. Osoo foon hin nyaatiin sirri dubbadha jechuudha. Foon jiraa nyaachuu deema jaanii zamaanoo dhageessanii warra isaa. Foon jettee duuti. Foon qarshii meeqa amma isin biratti dhugaa anaa ispoonsara taarra. Dhuguma warri zamaanoon wallaahi. Amma Foozaan wal barattee Foozaan Abdallaa wal barattee gurbaa kana. Ana baanta. Foozaan akkam nagaa fayyaa keeti jirta. Nagaa alhamdulillah fayyaadha jirtaati. Jira wallaahi jabaadhu ishee. Itti galatoome. Suni akka ajaa'ibaatti deeme wallaahi jabaadhu. Zamaanuu karaa maajimaati gaa. Yaa karaa maajimaati lulluqqateeyyiin farni fiddii bara. Garuu dhiifama waliin zamaanoo kanatti nashiidaan kanina. Maal godhuuf? Makiinaa namaa keessa taa'e nutti. Booda poostu godheeti hiituu warraa. Amma akka durii miti jijjiiramte nashiidaan isa makiinaan ba'oo eegalte. Aruuza. Adimmaa ni waanta. Garuu warra namumaan natti ergamiyyootan. Zamaanoo akka muree Nagaa wallahi. My sister Zamex was anilleen maqaa kutoofiya nabira hakan ganama ninka. Hojjetaan kuttee? Ayyee haroo kiyya wangeesti galatoomii buleessa ta'e. Guddoo bakka si haa buusu gaa warra nama nurraa gammachiiste. Amin walumaanuu kun inni hundaaf deemaadhis inshallah. Thank you. Tiifi obboleetii kiyyaas walumaanuu bakka takkaan nu deema. Ajaan eessa jirta? Itoophiyaa jira? Thank you wallah. Waazira kiyyaatiin Yurooppaa jira. Okay. Turkittiin barashiidha. Ambar shakkee nashiidaan sun tabiyya keessaatii mitiyyee. Aboo kiyyaa kanaan. Fawwaaz walitti deebine inshallah wal garraa gaa'e. Tamam. Abaddu wajjin tokkofla ayyee. Assalamu alaikum. Ayyee haroo kiyya waalaikum salaam. Thank you bro. Zamaanoo. Koyyee. Jimaan dhabni? Dhaabee malee jimaa arraarra. Yoom haamta duba? Maal? Hadhaabdi. Amicoon afaan numa bira. Dhalaa hundaa dhiiroo gizee jedhamte qoomatti jedhan naa barreessaame. Hai. Dukkafaa micoon anu akkanaa miti. Hai. Zamaanoo maal godhe mi'aan amma waasin godhe? Noo na ajaa'ibdi malee ansii akkanatti. Hai. Polosi deebisa qoy. Gattu galatoome. Maakii qofaa. Duraan huniin haasawaa maal taatee qoy. Amma duraan akkatti laayifii seenu waan geemis taphadhuuf. Osoo geemillee. No, ni haasawita malee akkatti haasawita aboo iddoo namni gisee wanni jee kaartoonni namarraa dhoo wayi laxxaffii ture namni ashagabee ture. Aboo zamaanoo maqaan namni dhugaa rabbi ijoollee na waliin jirtu gaafadhu. Namni na bira jiru hin boo'u bara. Beektaa garuu ati hin boo'u yoo na bira dhuftee meebi. Maaltu na boochisa? Ni wallisa baay'ee ta'a. Hai. Shamarran hundaa onnoton dhugaa himte wallahi. Namarraa dhootii bar. Haadhoo koo na galchii. Okay. Maaluma ta'uu deemtaa obboleessa koomee horsee. Kophaa koo galuu fi bineensaan na nyaata. Awwida Foozaan irraan fadhee hawa. Aboon ijoollee wanni itti hojjennu na wallisiis deemtaa samiyyooti.
Ati nama halkuu taafettee salaat qabsee fiidiyoo wallistuutu maal jennaan. Enggak. Sanuma duduban. Abdii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. akkam mee viidiyoo bayi nagaa زرتو fayyaadha wallaahi. تكون عم جت بكا وجيجرا ما كيشا Okay. Suuraan kun keeti kan profaayila gubbaa. لا كون بني زكياتي Oh, nagaami. الله جر الحمد لله. Masya Allah. Masha Allah wallahi tabaarakallah Allahu akbar baga nagaa dhuftee. Naa maal متي أكيد إن بقنا قانو إدن haadhoo koo jennaan bargaraa baxaqqana gootee nagumaami. جر والله الحمد لله قالت ربي Nagaa qabda miti garuu. وين أجا والله الحمد لله. Uffaan bar maal natti himuu deemta jeeti bar. Dubbiin ganamaa لا beeytee. لا سقالي ما كنا نقوم بربادية توني بيس ولله سقالي هرتين أنا نقوم بربانية تولباني Okay, taatee. Taate. قوتي تيتين أنا سجارة نابر بايس نريبان نبتي Warra Arsiiti miti. وي Arsiidha. أيوة Way dhiiga koo shanyii koo obboleessa koo baga nagaan dhuftee nama ofii lafee koo. Anaanuu akkana hin jenne, anaanuu akkana hin jenne. هاي تروتين gaachina teen atis baga nuu jiraatte Hay maaltu si ijisiisa anta? Ma anaan reefu gisee nan dhufu maa akkana naan hin jin. Ay anqa nama kennaa daddawal kennaa itti arsiin. Dubbadhu taayyoo beetellee ishii dhaabbataa jirta suuraa gubbatti. akka mana kee dhufanii taa'uun eessa jira dhaabbatu Ala agartaniitiin ilin intii majammaraa dura intala tana fuutanii Ayyee mangistii kun badinaya. yaa banno akkam banna jettaniiti Ayyee mana biiffee faa qabdanii. eeywa Wallahi. Akkuma jettuun eebbiste akkuma waa shakkee. Ishaalaa gaafa biyya dhufee baaleetti illee taatu siree nuuf iddan haa. ay rakkoon qabu laal maa nan bifna jettaniiti gaafa sin galtan biyyatti laali aana lukkuullee takka nan bisnu Hayyee jabaadhu jabaako kara toomiyaa. ayya jabduu teen atis nu jabaadhu nu jiraadhu Masha Allah. Ole hayyee haadhuu koo sanyii Ay koo. dhalaan tun bariyaa. Hayyee lafee. Ala Hayyee lafee koo saree koo maal taate qoyi zamaanuun kun maal teessa? booddee ama sergeen reefu giseen dhufu maa akkana hin dubbisin. Haayisi dubbisee bar. Bishaan haaramaa itti siin banne. Yaa san bante dhugaa dirreellee bantee jirti. Siin banne egaa bishaan biyya koo kajoo siin banne duba san caala maal barbaadda? Bantee hin jirtu san bante. Wallee na simatte. Ol bahi diriirfadhu jetta nama garuu hayyoo maan qabu. Egaa silaa gandummaa jechuu deemta qofa hin ta'in. Gakkiyoo Qoomee galchuu nama. ol garree jira. Mucaa jaal. Assalamualaikum. Jaalalaa waalaikum salaam wa rahmatullah. Waalaikumsalam. Kayaknya jirta mal bakal dibuktiin. Sagaleen kee jira. Wallahi bultiin foonuma horii fakkaatti jee foon diimina mixmixaa nyaatan san fakkaata. Maal jette teenya? Faamilii kee kanaan boloon okkur teenya. Akkam jirta kaaliima? Obboleessa rabshaa keessa jirtaa bakka. Wallahi mucaan nama beeka. Teenya siin jee anan na teewan. Teenya. Wallahi arraboo danuu kanan jaa. Teenya akkam jirti? Wantiidha bakka rabshaa keessa jira inni fooloo naa godhaa jira. Ganama subii kanan bar ijoolleen ija bananne bar. Warri mana madaamsaa tana fooloon si godha jee bulook si godha obboleessoo. Maa jette teenya. Sa'a tana namni fooloo naman kadhatu wallahi bulook sin godhan fooloo isin godhan waan hin beekuuf. Osoo hirriba kaanii tammala dalagaa seenu deeman. Eega tiktook ijoollee mana madaam hirriba dhaabdee jirti. Ija ijoollee mana madaam laalamee xangaarraadha. Sirriitti waan wallahi. Amma xiqqoo dura rafanii mamma haana barsanii fi na fakkaatu. No akkam ni beektaa tiktookiin erga dhufee ijoollee mana madaam hirriban qabdu. Sa'a hojii gisee hojii hojjetan eerfoonaan fa'a si dhaggeeffatanii hojii hojjetan.